Fagoo fiidiyoodhaa kanneen Hegeree miidiyaa hordoftan nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu jechaa oduu yeroo kanaaf qabnu matootii oduu dursuun isinitti. Heddi guddichi Itoophiyaa sirnaan eebbifamuuf wanti sadan geessu hin jiru jedha muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaan bara dhufu irraa eeggatee deeggarsa kamiyyuu biyyoota alaa irraa hin fudhattu jechuun mootummaan biyyattii beeksise. Bu'uuraalee misoomaa humna ibsaa irraa miidhaa fi hanna qaqqabeen qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 87 olitti tilmaamamu manca'uusaa humni ibsaa elektiriikii Itoophiyaa beeksise. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa abbootii gadaatii fi poolisii fudhatee ka'ee maatii adde Nasiyaa Ziyaaduu dhaquun qarshii 600 fudhatanii akka callisan itti himamuu himanitti jiran. Heddi guddichi Itoophiyaa sirnaan eebbifamuuf wanti sadan geessu hin jiru jedha muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Muummee ministeera Itoophiyaa piroojeektiin dichaa kan dhiiga, dafqaa fi imimmaan uummata Itoophiyaatiin ijaaramee jira jechuudhaan dhaloota dhufuuf mallattoo seenaa jiraataa ta'uu hubachiisetti jira. Hedii Afrikaa keessaa isa guddaa ta'e kun humna ibsaa meegaawaayitii 1400 ol akka maddisiisuutti tilmaamameeti jira. Anniisaa humna ifaa hidha kanarraa argamu if bira kuttee Itoophiyaan gara Awurooppaatti erguuf karoora qabaachuu ministeera bishaanii fi enerjii beeksise. Piroojeektiin bara 2010 akka eegale kun Masrii fi Suudaan yaala Abbayyaa gara naannoo isaaniitti yaa'uu irrisa ja'anii sodaachuudhaan piroojeektichi akka itti fufu eegaa yemmuu ditaniin booda wallabdee sadarkaa adda addaa keessa dabre haa ta'uutii malee waggoota 14 booda Itoophiyaanidha kana xumuruun yeroo dhiyootti eebbiftee hojiirra ni oolaa jaameeti jira. Gama biraatiin Masriin hidha kun akka hin eebbifamne shira xaxuu fi biyyoota Afrikaa waliin dippiloomaasii uumuun dorsaa jiraachuun itti fufe. Ta'ullee garuu Itoophiyaan ejjennoo hidhicha irratti qabdu kan hin jijjiirre ta'uu hubachiifteeti jirti. Dhiyeenya Masriin hidhi kun waliigaltee biyyoota laga Naayilii fi seera idil addunyaa malee hidhamaa jira jechuudhaan tarkaanfii fudhachuu beeksifteeti jirti. Kana malees Masriin biyyoota ollaa Itoophiyaa hedduu waliin hariiroo dippiloomaasii haarawaa jalqabuu ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulatiif beeksisuun ni yaadatama. Dhimma sallaalchisee keessattuu Masriin hariiroo gama dippiloomaasiitiin jalqabdeen seeneetaroota Ameerikaatiif hubannoo dogoggoraa kennuu fi dubbachuu Itoophiyaan balaaleffatteeti jirti. Dhimma dippiloomaasii fi boroo nageenya naannichaa mudatu laalchisee dhaabbanni Global Peace guyyaa kaleessaa hagayya 25 bara 2025 Itoophiyaan gama hariiroo dippiloomaasii biyyoota ollaatii fi nageenya dhabuutiin Eertiraa gad ta'uu sadarkaa qabaachuu isaanii beeksiseeti jira. Itoophiyaan bara dhufu irraa eegaltee deeggarsa kamiyyuu biyyoota alaa irraa fudhachuu ni dhaabdi jechuun mootummaan biyyattii beeksise. Koomishiniin sodaa balaa tasaa Itoophiyaa akka beeksisetti deeggarsa biyyoota alaa Itoophiyaaf taasisaniin gara bara dhufuu keessatti akka dhaabbatu kan himame yoo ta'e kunis birmadummaa biyyattii kabachiisuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhani. Koomishinichatti itti gaafataman hariiroo uummataa fi quunnamtii Dr. Alamaayyoo Wayitaa dhiyeessii barbaachisu hunda biyya keessatti akka dhiyaatuuf aanaalee irraa eegalee hanga naannootti hojii hojjetamaa jiru amansiisaa waan ta'eef biyyattiin deeggarsa alaa hin barbaaddu. Kanaan immoo waliigaltee ministeera maallaqaa fi dhaabbilee faayinaansii naannolee waliin waliigaltee waliif mallatteessanii jirra jedhani. Kanaan dura Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii miiliyoona 28 kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kana lakkoofsi kun gara miiliyoona 3.5tti gadi bu'uu odeeffannoon kun kan ifoomse yoo ta'u namoota kanneen biyyuma keessatti akka gargaaramuuf haalli ni mijatas jedhamee jira. Kanarratti hundaa'uun bara bajataa 2018 keessa Itoophiyaan deeggarsa midhaan nyaataa fi kanneen biroo alaa fudhachuu ni dhaabdi jedhame. Bu'uuraalee misoomaa humna ibsaa irraa miidhaa hannaa qaqqabeen qarshii miiliyoonni 200 fi miiliyoonni 78 olitti tilmaamamu dura manca'uu dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa beeksise. Humna ibsaa Itoophiyaa bara bajataa 2017 miidhaa fi hanna bu'uuraalee misoomaa irraa qaqqabeen birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 87 ol akka jalaa qisaasa'e kan ifoomse yoo ta'u tajaajilichi ibsaa isaanii bara bajataa kana keessatti bu'uuraalee humna ibsaa irratti yakkoonni hannaa hedduun raawwatamaa turuu isaa gabaasuun kennaa kan yaadatamu yoo ta'u yakkoota hannaa raawwataman kunniin baay'inaan 117 kutaalee biyyattii adda addaa keessatti akka raawwatamee jiru kan eerame yoo ta'u kasaaraa qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 16 fi qarshii 500 fi 85 olii akka kisaaree jirus ifoomsee jira. Dabalata sababa hanna humna ibsaa irratti qaqqabeen birrii miiliyoonni 70 fi 800 ol akka kasaaree kan gabaafame yoo ta'u kunis miidhaa bara bajataa darbee wal bira qabamee yoo ilaalamu walumaa galatti birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 87 ol akka kasaaree humnichi beeksisee jira.
namoota yakka hannaa raawwataman jedhaman 37 ol qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan tarkaanfii seeraa irratti fudhatamuu turuu kan gabaafamee ture yoo ta'u xumura irratti ibsi kun bara darbeellee bu'uuraalee misoomaa humna ibsaa miidhaa fi hanna qaqqabee fi kanneen birooti wal bira qabamee yoo ilaalamu kasaaraa qarshii miiliyoona 17 olii akka irra gahee ture gabaafamuun isaa kan yaadatamudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa abbootii gadaatii fi poolisii fudhatee qa'ee maatii adde Nasihaa Ziyaaduu dhaquun qarshii 600 fudhatanii akka callisan itti himamuu himaniiti jiran. Weerara humna addaa Somaaliitiin magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boruutti ta'uu wareegamte adde Nasihaa Ziyaaduu hayni dhiiga isii akka ba'u uummanni Oromoo fi maatiin adde Nasihaa haa ta'uti malee qaamni adde Nasihaa Ziyaaduu ajjeese odoo to'annaa seeraatiif hin dhiyaatin gumaadha jaanii manguddoonni Somaalee kan Dirree Dhawaadhaa qarshii 100 maatii adde Nasihaatiif ollaatti kennuuf hin yaadatama. Maatii adde Nasihaa kan barbaanne qarshii 100 odoo hin taane dhugaa dhiiga intala keenyaati jechuudhaan qarshii didanii haqa intala Oromoo gaafachuu itti fufan. Haqa kana dhoysuu fi gaafii uummata Oromoo kan dhimma daangaa fi wareegama intala Oromoo weerartuu Somaaliitiin wareegamtee tana callisiisuudhaaf kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadiir Juwaar miidiyaalee mootummaa fayyadamee poolisootaa fi abbootii gadaa fudhatee dhaquudhaan maatii adde Nasihaa mallatteessitanii qarshii 600 fudhattanii akka hojjetan jechuudhaan doorsisuun dhaga'ame. Akka maatiin adde Nasihaa himanitti wayita dhugaa fi dhiiga intala isaanii akka barbaadan itti kaasanitti maallaqa kana mootummaan naannoo Somaalee amanee qarshii 600 nutti kenne jechuudhaan itti himuus dubbataniiti jiran. Qaamni intala isaanii ajjeese odoo to'annaa jala hin oolfamin yookaan adda hin baafamin gumaadha jechuudhaan qarshii erguufin tuffii heera gadaa Oromoo kan agarsiisu hoggaa ta'u yeroo ammaan tanaa ganda Abdii Boruu qubatee kan jiru humna addaa Somaalee ta'uu fi jiraataan ganda Abdii Boruu qeerraa buqqaafamee bakka biraa qubachuun dhagahameeti jira. Gama biraatiin Somaalilaandii Hargeysaatti sababa dargaggeessi Oromoo Hargeysaa dhaquun iddoo awwaalcha Sheek Bakrii Saabaloo qoratee baasetti Somaaleen biyya keessaa fi biyya alaatii dargaggoo kan duula banuu hordofanii guyyaa irraa magaalaa Hargeysaatti dhalattoota Oromoo hidhuu fi baqachiisaa jiraachuun dhagahameeti jira.